Bultoota hawaasa karrayyuu irraa nama tokko yoo ajjeesu nama afur achi buutee isaanii dhabamsiisuu jiraattonni himan. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti waraanni Bilisiginnaa namoota nagaashan kaleessa bakka tokkotti ajjeesuun dhagamee jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Horsiisaan bultoota hawaasa karrayyuu sababa hongee munaatiif aanaa Fantaalleerraa gara aanaa Boosatitti godaanantu waraana mootummaatiin hiraarfamaa jira jedhu jiraattonni. Kamisa dabre waraanni mootummaa ijoollee 5 horii eegan bakka haroo Odaa jedhamutti itti dhufuun deemaa bakka woboon jiru nu geessaa jechuun maatirraa fageessanii lubbuu nama tokkoo galaafachuun afuran gammaatti eessa akka geessan wanni beekamu hin jiru jedhan jiraattonni yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan. Ijoolleen kun hundi isaanii umrii 15 hanga 17 kan hin caalle ta'uutu ibsame. Maatiin ijoollee isaanii barbaacham gaafa waajjira poolisii deeman reeffa ijoollee keessanii bosona keessa barbaaddadha. Kana booda bakka woboon jiru kan waraana mootummaatti agarsiisu isin jechuun doorsifamaa akka turan jiraattonni ni himu. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf jiraattota nagayaa bakka woboon jiru nutti agarsiisaa jedhee of dura buusuun ajjeesuu akka tarsiimoo lolaatti fayyadamaa jiraachuutu ifoome. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti waraanni Bilisiginnaa namoota nagayaa 5 kaleessa bakka tokkotti ajjeesuun dhagameera. Namoonni nagaan kunneen ganda Irgoo Waashamoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun ajjeefamuu jiraattotaatu OMN itti hime. Namoonni ajjeefaman Jabeessaa Likkisaa, Fiqaaduu Xaasoo, Dhugaasaa Taayyee, Lalisaa Barsiisaa fi Lalisaa Yiggazuu jedhaman jedhan jiraattonni. Namoonni Boddosaa Likkisaa fi Korree Nagarii jedhaman ammoo rasaasaan rukutamanii du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman ibsameera. Kanneen manni jalaa gubates danuudha jedhameera. Waraanni mootummaa aanaa Iluu Galaan gandam Irgoo Waashamoo keessatti ajjechaa suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwate kun manneen uummataa gubee loon dabalatee qabeenya hedduus akka saame maddeen ibsanii jiru. Barsiisaa Jaallataa, Calqaa Jaliilaa fi Tafarii namoonni jedhaman warra manni duraa barbadeeffamee fi qabeenyi duraa saamame keessatti akka argaman gabaasa maddeen irraa beekuun dandameera. Jiraattonni ganda Irgoo Waashamoo warri humna qaban bosonatti kan baqatan yoo ta'u kanneen humna hin qabne manguddoonni fi daa'imman gandichumatti kan hafanii fi dararaaf kan saaxilaman ta'uun ibsameera. Jimaata darbee hidhattoonni mootummaa Bilisiginnaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Alimixii jedhamtu keessatti qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun Oromoota nagaa 6 haala suukanneessan ajjeesuunis himameera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda guddinaa jireenyaatti haleellaa humnoota shororkeessitoota Amaaraatiin lubbuun dubartoota 3 darbuun dhagame. Namoonni hedduunis madaa'utu ibsame. Na'imaa Umarra dabalata qabdi. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti humnootiin shororkeessitoota Amaaraa haleellaa irra deddeebiin geessisaa turanii jiru. Haleellaa garee kanaatiin namoonni hedduun ajjeefamuu ragaaleen ni mul'isu. Qabeenyi hedduunis mancaafame ummanni qe'ee isaarraa godaanuuf hanga dirqamutti gahee jiraa jiru jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan tibba kanas gareen shororkeessitoota Amaaraa kun irra deebiin haleellaa baneeti jira. Haleellaa humnoonni shororkeessitoota Amaaraa bifa haaraan bananiin dubartoonni 3 ajjeefamuu jiraattonni himani. Dubartoonni ajjeefaman maasaa qonnaa irra hojiif oolanii galaa osoo jiranii ajjeefamanii jiru jiraattonni. Daa'imman isaanii xixiqqoon gariin fiiganii harkaa yoo bahan warri kaan immoo erga to'atamanii gadi lakkifamuu isaanii odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabe ni addeessa. Namoonni hedduun birootis madaa'uu himanii jiru jiraattonni. Haleellaan gara jabinaan hawaasa Oromoo irratti raawwatamu kun ammallee itti fufee jiraachuun walqabatee manneen jiraattotaa bakka adda addaattis gubachaa jiraa jiru. Maddeen aanichaa mootummaan dhimma kanaaf furmaata kennuu dhabuun haleellaa kana keessaa harka qabaachuu isaa agarsiisaa kan jiran jiraattonni ganda guddina jireenyaa humnoonni shororkeessitoota Amaaraa alaabaa sirna moofaa durii qabatanii nama nagaa yoo ajjeesan humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa cal'isanii ilaaluu filatanii jechuun komatu. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humnootiin shororkeessitoota Amaaraa haleellaa irra deddeebiin raawwataa jiraniin lubbuun namoota hedduu dabruu ragaaleen ni mul'isu. Qabeenyi guddaanis godinaalee kanneenitti uummata Oromoo jalaa mancaafamuutu himama. Oduu qaala'insa jireenyaatti yoo darbinu qaala'insi jireenya lammiilee Itoophiyaa akkaan qoraa jiru yeroo gabaabaa keessatti fooyya'uu hin danda'u jedhan aangawoonni mootummaa fi ogeeyyiin dinagdee. Ogeeyyiin dinagdee BBC'n dubbisee qaala'insi jireenya Itoophiyaan keessa jirtu yeroo gabaabaa keessatti fala argachuu danda'a jedhanii dubbachuun gowwoomsuu ta'aa jiran. Ogeeyyiin gariin ammoo mootummaan tarkaanfilee ijoo yoo fudhatee dafee wayyaa'uu danda'a jedhu bal'inni oduu kanaa Muhammad Fantaallee irraa dhageenya. Ogeeyyiin dinagdee yaada kennaniin qaala'insi jireenyaa Itoophiyaan keessa jirtu yeroo gabaabaa keessatti fala argachuu danda'a jedhanii dubbachuun ulfaataa ta'uu himu.
ogeeyyiin gariin mootummaan tarkaanfilee ijoo yoo fudhate waggaa tokko keessatti wayyeessuun akka danda'amu tilmaaman. Kunis sababoota ijoo rakkoo kanaa adda baasuu wajjin akka wal qabatu dubbatu. Tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa gabaasa ji'a bitootessaa baasen qaala'insi gatii ji'a wal fakkaataa bara darbee wajjin yoo madaalamu dhibbeentaa 34.7 dabaluu beeksisee ture. Qaala'insi gatii kun wantoota nyaataaf oolan kan akka kuduraa fi muduraa, midhaan dheedhii, mi'eessituu fi wantoota akka zayitaa, dhadhaa fi buna irrattis mul'achuu ibsee ture. Jiraattonni magaalota garaagaraa mindaa ji'atti argataniin jiraachuun akkaan rakkisaa ta'uu wayitii garaagaraatti yaada miidiyaaleef kennaniin himachaa turanii jiru. BBC'n gabaasa isaa keessatti torbanoota duraa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa walgahii hooggantoota naannichaa waliin taasisan irratti dhimma qaala'insa gatii kaasanii ganaa itti fufam hirmii baafadhaa ganaatti foo jechuun dubbii dubbatan yaadachiiseera. Oomishni qonnaa midhaan dheedhii kan indaastirii keessaa bahuun kuduraa fi muduraan hanga dhibbeentaa 100 dabaleera kan jedhan ogeessi diinagdee Dr. Guutuu Teessoo jireenyi biyya kanaa kan ittiin ulfaanne yoo jiraate dhibbeentaa 5 hin caaluu jedhu. Isaaniyyuu warra malaammaltummaan durooman warra daldala keessatti karaa qaxxaamuraa duroomanii jechuun rakkoo gama kanaan jiru akkanaan hammaachuu himu. Gubbaa ministeeraa kaasee hanga godadaaf qaambulaatti hanga jiraachuu dadhabanitti gaheeraa jedhan. Ogeessi kun naannoleen oomishaan beekaman nagaa dhabuunii fi hariiroon biyya alaa Itoophiyaa qormaata keessa jiraachuun sababoota ijoo ta'uu dubbatan. Dhimma diinagdee Itoophiyaa irratti barreessuun kan beekaman Abdul Mannaan Muhammad gama isaaniitiin mootummaan sababoota qaala'insa diinagdeeti jedhee wanti irra deddeebiin dubbatu sababa ijoo booddechi kan dhiibe akka ta'e himu. Qaala'insi gatii amma jiruuf jalqabaa irratti gaafatamaan mootummaadhaan ministeerri muummee Abiyyi gara aangootti erga dhufanii mallaqa maxxansuun akkaan dabalee jedhan. Ogeessi kun baankonni mallaqa kana yeroo liqeessan mallaqni gabaa keessatti baay'achaa deemam. Diinagdeen keenya waraana fi tasgabbii dhabuu siyaasan yeroo dadhabetti mallaqni baay'achuun jireenya qaalessee jedhan ogeessi diinagdee Dr. Abdul Mannaan. Sababni qaala'insa gatii kanaa inni guddaan mallaqni maxxanfamee diinagdee biyyattii keessa baay'achuudha jedhu. Dr. Guutuu Teessoom qaala'insi jireenyaa haala amma jiru keessatti furmaatan qabu jedhan. Sirna siyaasaa, sirna hawaasummaa fi diinagdee amma jiru keessatti baatii 6 fi 9 keessatti waan afuura baafachiisu hojjechuun ni dandama jedhan yaaduun rakkisaadha jedhu. Dr. Abdul Mannaan gama isaaniitiin mootummaan jabeenya rakkoo kanaa akka ta'utti hubatee ji'a 6 hanga waggaa tokko gidduutti qaala'insa jireenyaa gara dijitii tokkootti gadi xiqqeessuuf murannoo qabaachituun irra jira jedhu. Mootummaan atattamatti wanti gochuu qabu mootummaan mallaqa baankii biyyaalessaarraa liqeeffatu xiqqeessuudha. Mootummaan pirojektoota barbaachisummaan isaanii gaaffii keessa galuun itti adeemuu dhaabuu qaba. Dandeettii waa bituu birrii Itoophiyaa gadi qabuun oomishaalee alaa galan akkaan qaalessaa waan jiruuf inni haa dhaabatu jedhu. Mootummaan murteewwan kana ni fudhata yoo ta'e waggaa tokko keessatti bu'aa arguu dandeenya jedhu ogeessi diinagdee Dr. Abdul Mannaan. Gara baha Oromiyaatti yoo imallu godina Harargee baha aanaa Gooroo guutuutti dabballoonni mootummaa fi humnoonni tikaa waliin ta'uun dargaggoota gara mooraa leenjii waraanaa geessaa jiru jedhame. Akka jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan himanitti dabballoonni mootummaa torbee 2 dura waraanni kaabaa irra deebiin nutti banamuuf jira waan ta'eef dargaggoonni keessan leenjiif qophaa'uu qabu jechuun hawaasa daraarsaa jiru. Yeroo amma ammoo dargaggoota baay'ee kaan hojii isiniif uumnaa jedhanii gowwoomsuun kaan dirqamaan walitti qabanii fe'aa jiru jedhan. Gama birootiin dararaan humnoonni tikaa mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin dargaggoota aanichaaf hawaasa irratti raawwataa jiran hammaachuu himatu jiraattonni. Gara kaaba Itoophiyaatti yoo imallu mootummaan Tigraay mootummaa federaalaa wajjin dhoksaan marii taasisaa akka jiru gabaafame. Akka Suudaan Poost gabaasetti mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay kan Tigraay bulchaa jidduutti xalayaan nagaa wal jijjiiruun dhoksaan taasifameeti jira. Qondaala olaanaa mootummaa Tigraay tokkotu natti hime kan jedhe gabaasni Suudaan Poost kun xalayaan fedhii marii nageenyaa ibsu karaa bakka bu'aa dhimma alaa Tigraay mootummaa federaalaatiif ergameeti jira. Mariin nagaa gareewwan lamaan gidduutti ifaan jalqabamuu baatus karaa kallattiitiin mariin taasisaa jiraachuu isaanii gabaasaaleen mul'isan bahaa kan jiran yommuu ta'u mootummaan federaalaa haaldureewwan mootummaan Tigraay dhiyeesse kufaa taasisuu isaa gabaasa kana keessatti hirameeti jira. Qondaalli mootummaa Tigraay eenyummaan isaanii hin ibsamin kun haaldureewwan mootummaan naannoo Tigraay dhiyaatan mootummaa federaalaa biratti fudhatamuu dhabuun marii nageenyaa jedhameef gufuu ta'uu akka danda'u ibsaniiti jiru. Jalqaba bara 2022 pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el turtii BBC waliin taasisaniin
waliin mootummaa federaalaa wajjin karaa naannawaatiin mari'ataa jirra jechuun dubbataniiti jiru. Odu waraanatti yoo darbinu ammoo dubbii himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa humna ittisa Tigraay fi humna waraana Eertiraa jidduutti tibbana lolli jabaan adeemsifamu ibse. Sanbataa fi dilbata darbee lolli cimaan karaa shiraarootiin humnoota lamaan jidduutti adeemsifamuun wiixata kaleessa karaa fuula Tiwiitaraatiin kan ibsan qondaalli olaanaan Tigraay Geetaachoo Raddaa humnoota Eertiraa irraa miidhaa dhaqqabsiisuu ibsaniiti jiru. Kutaa waraanaa Eertiraa 57ffaa fi 21ffaan haleellaa humnoota Tigraay irratti fudhatus qondaalli kun ibsaniiti jiru. Kutaaleen waraanaa lamaan mootummaa Eertiraatiin bobbaafaman bakka Diwaallaam jedhamutti humnoota mootummaa naannoo Tigraayin wal waraanuu isaanis ibsameetii jira. Loltoonni Eertiraa ajajaa birgeedii tokko dabalatee ajajoonni kutaa waraanaa 3 fi loltoonni 300 ta'an ajjeefamuu fi madaa'uu qondaalli mootummaa naannoo Tigraay kun barruu isaanii kanaan eeraniitii jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduunis loltoota Eertiraa harkaa humna ittisa Tigraayin booji'amuu himaniitii jiru. Himannaa dubbii himaa mootummaa Tigraay kanaaf deebii kan laatee dubbii himaan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu TPLF ofii haleellaa raawwatee himannaa dhageessisaa jira jedhaniitii jiru. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa jiraatan haalli jiruu fi jireenya garmalee hammaachuun rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirra jedhan. Embaasiin Itoophiyaa waan nu gargaaruu qabu nu hin gargaarre jechuunis komataatii jiru. Na'imaa Murguutuu gabaasa kanaa isinitti himti. Akka namoonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbisee himanitti lammiileen seeraan biyyattii keessa jiranis ta'ee kanneen seeraan ala biyyattii seenanii manneen hidhaa keessatti rakkachaa jiran maallaqa kaffalanii akka galan godhamaa jiraa jiru. Kanneen maallaqa gaafataman hin qabne rakkina fedhan qabaatanis dhimmi isaanii lafarra harkifamuun hanga abdii murannaatti gahuu dubbatu. Ji'oota 4 fi 6 kana keessatti dippiloomaatonni haarawni ramadamanii jiraachuu kan himan namoonni yaada kennan namoonni haarawni kunneen hojii isaanii malaamaltummaadhaan kan xaxameedhaa jaani. Bakkichatti kanneen ramadaman dippiloomaatonni kunneen hiree kanatti fayyadamuun waan hunda maallaqaan akka hojjetan himaniiti jiru. Dubartiin tokko tibba kana furmaata imbaasii irraa dhabnaan imbaasiidhuma fuulduratti of ajjeeftee jaani. Mootummaan rakkoo itti jirruu fi gocha hojjettoonni imbaasichaa raawwataa jiran kana